Tu kabajamtoota fi jaalatamtoota chaalana iftuu tuub jalatti argamtan baga nagaa yeroo kana naageettanii isinin jaa ar'amuu gaafii keessan nagaafattan isinii deebisuu fi mataan lafee nuu dheeratuu didee mataan immoo akkasuma nuu lallaafuu didee jettanii fi tokkoffaa mataan lallaafuu fi wanta inni nama gaafatuu fi isiniif qopheessee jira jechuudha. Akkuma argitan habba boora jechuudha shiqoodha qurunfudii jechuudha habba sooda maankaa tokko jechuudha laala maankaa tokko habba sooda shiqoo maankaa tokko kan immoo maqaa isaan beeku jechuudha habba hamraa jedhaniini ofii kiyyaatti fayyadamee waan argeef jechuudha maankaa sadii jechuudha. Asitti immoo qurunfudiin argitanii maankaa tokko jechuudha maankaa nyaataa kana tokko kana sadii akkuma argitan asitti naqaa jechuudha sadiinuu. Asitti immoo zayitii aadee qaba. Asitti immoo zayituunaa jechuudha. Zayitii semsemii jedhama jechuudha. Yoo qabaattan okkeedha, yoo hin qabaatin immoo semsemii daayitanii itti dabaluu dandeettan jechuudha. Asitti immoo zubdaa gimmaasha jechuudha. Kuni faayidaan isaa maashaallah yeroo gabaabaa keessatti keessaafuu warri mataa martii qabdan jechuudha. Martiin dheerallee ol deebi'a waan ta'eef jechuudha. Maal godhan lallaafisaa hin dheeressallee dafee jechuudha. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti isiniif dheeressuu danda'a jechuudha. Kun akkuma argitan sadiinoo itti naqee jira jechuudha. Amma immoo maal qopheeffannaa? Kun zayitii semsemii kubbaayyaa tokko argitanii kun kubbaayyaa kana jechuudha. Kubbaayyaa chaayitii tokko jechuudha. Tokko itti godha okee. Kun haga ji'a tokko isin fayyada jechuudha. Yoo barbaadan xalaajaa keettanii waan zubdaa qabuuf xalaajaa keettan jechuudha. Zubdaa dhadhaan tokkuma waan ta'eef waan beekameef. Kun immoo zayitii aadeedha jechuudha. Laala zayitii aadeedha. Akkuma argitan kubbaayyaa tokko innillee jechuudha. Okee. Kan lamaan itti goonee jirra. Kun zayituunallee kubbaayyaa tokko jechuudha. Hundaa kubbaayyaa itti godha jechuudha. Maaliif hamma ji'a tokkotti fayyadamuu dandeettan jechuudha. Xalaajaa keettanii waraa xalaazaa fa'aa bakka namni argine jechuudha. Akka amma isin jalaa banamee qilleensa hin dhoofne kun kubbaayyaa tokko jechuudha. Hundaa danfiftanii inni danfuu eegdanii eegasii in dhimbiibdan jechuudha. Akkanumatti keettanii wayita dibattan bichaan dhimbiibdanii ittiin raftanii ganama keessaa miiccan jechuudha. Shaamboo ittiin miiccan immoo shukroona irra isinii kaaya jechuudha. Danfisna jechuudha. Akkuma argitan danfisna jechuudha. Ammoo wayita danfisuu jennu kana kun zubdaa hin argitanii zubdaa gimmaashaa muluu jechuudha. Maaliif mataa sirriitti isinii laafisa akkasumallee wayita miiccassan mataan isiniin bowwaafatu. Walitti baay'isinaa jechuudha. Baay'ee tokko gaariidha jechuudha boloyyaan. Dafee isinii dheeratallee akkasumallee isinii lallaafa jechuudha. Mataan sijjammaa yoo hin laafin hin dheeratuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf caalaa nuti Itoophiyaan jechuudha mataa martii baay'annaa. Martiin immoo dheerallee ol deebi'a jechuudha. Isin immoo amma makiinaa waan gootaniif keessattuu makiinaan mataa keessan filataa oolina. Makiinaan badaadha jechuudha mashawaara saniifi ofummaa laafee kun kanatti yoo fayyadamtan addaan hin kutinaa jechuudha. Torbaaniin guyyaa sadiin dibadha itti fayyadama addaan hin kutinaa jechuudha. Yoo addaan kuttanii waan biraa iddoo baaftanii hin barbaachisu. Akkasitti itti fayyadamaadha jechuudha. Akkasumas hiriyoota keessaniif qoodaa jechuudha. Waan yeroo gabaabaa keessatti irraa fayyadamuu dandeettan jechuudha. Akkuma argitan nama walitti bayaa jira jechuudha. Haadaan akkanumatti dhiifne yeroo inni zubdaa muluun itti bahee geesse akkanumatti daadaan fooyne dhiifna jechuudha. Hamma sa'a tokko hin tursiifna gaazii qannasne achi boodaan immoo hin dhaamsina jechuudha. Eegas immoo ina kaana jechuudha. Kan akka keessaa dhumetti naqachuu dandeettan jechuudha. Kanaaf yoo keessaa dhumee jiraate hatta yoo dhumine waan birootti gootanii isatti naqattanii kaayattan jechuudha. Okee. Kanuma danfaa zaatii barbaadanitti jechuudha. Guyyaa 3 7 dibachuu dandeettan okee.
kalas kun amma isin barbaada si fayyada jechuudha. Yoo fixxan akkasumatti itti deebitanii godhattan jechuudha. Yeroo sadiitu bakka isinirraa wanni jedha jechuudha. Dasisan gada bakka achi boodan immoo yoo dheerate ittuna jamtan jechuudha. Amma ani waan isin argisiisuuf hojjedhe malee mataan kee dheeraa waan ta'eef itti fayyadamu jechuudha. Bas xiqqoo bichaadha. Waan isin ofii kiyyatti fayyadamee argee isiniif hojjedhe. Kanaaf isiniin jedha. Wanni zayitiin keessaa dhume keessatti naqee jechuudha. Kanaaf jawaadha walii sheer godha waliif qooda isiniin obboleeyyan waan ofii kiyyatti fayyadame isiniif qooda jechuudha. Yoomuyyuu duubatti hin deebi'u jechuu isinirraa. Kanaaf jawaadha isiniin mataa keessaniif immoo yeroo